السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جالتمتوتا في خبجمتوتا وردو بصوتا خيا أكم جرتن نجيا فيا كبتني وبليان خيا وإسنت تولي لايكي شير سبسكرايب قولوا لي تندي سنجرو ديركم وصلتي يوسف تولي سنفو بليان خيا أروانين نسني كبتة دفع زبادي خنا نموني بيتني ونين أنا ولد قدر دفع خوني إسندورتي ولد تنقدني ماله ولد تين تولفده زبادي ديما أنا ليدو بس أما سمان كودي قالوا مال نفيدا ونن نتفوله دي بنخوني ونانجت تنتاته ونن تفوله دي بتوه ونن نسيفيدو فولي خلكيخون فولي نما فولي خي بريدا كانوا متوصلنا نمان دي بالناس جتشو دندي ساتي قالوا ونن نسيفيدو فولي خلكيخون كنجيتا كبافتا كنجيني بافتو سن keenyaaf ama meekaabii yoo dibattee meekaabiin ati dibattu sanii bootarrummaan firra baastu sanuu yoo ati qunceessa sirra jiraatti sitti hin tolu. Garuu yoo waan akkanaa kana dibattee guyyaa hunda irraa gagasharte kana hunda hin qabdu. Xabii amma waan nama miidhoo osoo hin ta'in waan mana keessa jira waan gatee rakashatti harkattu. Amma fakkeenyaaf nuskaafa yoo bitattee ulbaa guddaa kana gatee rakasha kana bitta jechuudha. Saniifuu yoo bitattee mana keessa itti fayyadamte waan qabu. Rakasha xiqqaa tokko yoo bitattee baatii meeqa sigaa amata sigee. Saniif jecha fuulli keenya faayidaan isaa finniisa sirraa dhorkaa. Aduun akkasii miina sirraa dhorkaa. Wanni ati dibattu kun. Saniifuu obboleeyyan kiyya dhalaan nuti warri biyya namaa keessa jiru keessattuu waan akkanaa kana dibannee fuula keenya eeggachuun bareedduudha. Maaliif fuula dura keenyaafillee keenyaaf fuula duraaf namni kun umriin isaa agamaa amata 20 ol dabree fuulli isaa jijjiiramaa deema akka ijoollummaa sanitti hin taa'u. Saniif jecha yoo ammoo durumaan waan akkanaa kana eeggachaa deemtee fuulli kee bareedaa deema. Lammaffaa bishaan dhuguu heddummeessuu. Amma fakkeenyaaf ani akka kiyyaatti nama bishaan hedduun dhuyin irraa bishaan dhuguu heddummeessuun qaamni bishaan yaani sagaraan ati deemtu kun qaama kan kee kana naddafaa deemti. Qaamni kee kun naddafamaa deema. Saniif jecha fuula warri finniisa qabdan hedduu bishaan dhuguu heddummeessuunis gaariidha. Leetira 2 yoo dandeenya leetira 1 dhuguu qabda. Leetira 2 jechuun bar haayilaandii riyaalaa tana habba 4 guyyaatti yoo fixxee jechuudha. Akkasii saniif obboleeyyan kiyya irraa fayyadamaan isiniin jaa waan inni goradhe kana zabaadii aannan liitoo deema. Saniifoo obboleeyyan kiyya laayikii sheeriin sabskiraayibiidhaan na jajjabeessaa akka waan biraatillee fidee dhufuu arraafoonni ni nan qabadhee dhufee kanuma galatoomaan isiniin jaaladha. Garuu sabskiraayibiinaaf godha. Mani amata lama maaliin jira sabskiraayibiin guyyaa waa xiqqoo. Hundaafuu rakkoon qabu. Arraafoonni isinii qabadhee dhufe kanuma insha Allah fuula duraafillee itti fufaa. Assalaamu alaykum.